Waggoota lamaan darbe kaaba biyyattiitti waraana waliin addunyaan xiyyeeffannaa kenniteef keessa kan turte Itoophiyaan naannoo guddicha biyyattii Oromiyaan ammoo waraana waggoota afuriif xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa dhabem keessummeessaati jirti. Hawaasni idil addunyaa fi miidiyaaleen addunyaa waraana kanaaf xiyyeeffannaa gahaa kennuu dhabuun yakki namoomaa bal'aan akka raawwatamuuf dhokatu ta'ee jiraachuu isaatti dubbatama. Xiinxallaan dhimma Afrikaa fi basaasaan duraanii CIM Kaameruun Haadsan hawaasni idil addunyaa waraana kaabaatiif xiyyeeffannaa kennanii kan Oromiyaaf xiyyeeffannaa laatu dhabuun adeemsa tarsiimaa waraana Itoophiyaa ittiin hordofan dhabuudha jedham. Kaameruun Haadsan waraanni Oromiyaa sadarkaa hin yaadamneen guddataa jiraachuu eeram. Dhaabbata International Crisis Groupitti qorataan dhimma Itoophiyaa William Dafisan waraanni Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru xiyyeeffannaa hawaasa idil addunyaa qofa osoo hin taane xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa hanga barbaachisu hin arganne jedham. Kanaaf ammoo sababni mootummaan tajaajila intarneetii cufuun gabaasni bakkichaa bahu baay'ee xiqqaa ta'uuf qorattoonni mirga namoomaa seenanii akka qoratan ayyama dhabuudha jedham. Hundeessituun marsariitii Addis Standard Tsadaalee Lammaa ammoo bakki waraanni kun itti geggeeffamaa ture kibbaaf lixa Oromiyaa waan ta'eef odeeffannoo argachuun rakkisaadha jetti. Garuu waraanni kibbaaf lixa Oromiyaatti adeemsifamaa ture amma giddu galeessa biyyattii keessattis bal'inaan adeemsifamaa jiraachuu eertem Tsadaalee Lammaa yaada BBCf kenniten. Daayirektarri dhaabbata Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan Ollaa jedhamu seenaa jinjimoo gama isheetiin tajaajilaawwan kominikeeshinii addaan cituu fi mootummaan waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka hin baane ukkaamsuun waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf xiyyeeffannaa dhabsiise jetti. Mormii dargaggoota Oromootiin gannaa furdura gara aangoo kan dhufe ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gaafii uummata Oromoof deebii laata jedhamee eeggamus hin milkooyne. Ministeerri muummee biyyattii gaafilee warraaqsaa uummanni Oromoo gaafataa ture cinatti dhiisuun eenyummaa haaraa kan olaantummaa paartii tokkoo shaakaluun biyyattii keessatti bu'uuressuuf sochii jalqabuun isaanii ka'umsa waraana Oromiyaa xiyyeeffannaa hawaasa idil addunyaa dhabeeti kanneen jedhan jiru. Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbii barbaachisu argamsiisuuf waraana Oromiyaa keessatti guyyaarraa gara guyyaatti guddataa jiruuf xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaa akka ta'e himamaatii jira. Bulchiinsi Abiy Ahmad akkuma waraana Tigraay waraana Oromiyaa keessa karaa mariitiin xumuruu akka qabus gaafatamaatii jira. Waggoota furduraa dhaabbanni baasaa albuudaa Medrock jedhamu qabata hojii investimentii albuudaa godina Gujii gabaa addunyaaf dhiyeessuu jedhuun ummata irratti saamichaa fi yakka raawwataa turechi dabalata rakkoon keemikaalota warshaalee keessaa ba'an fayyaa hawaasaa fi naannoorraa dhaqqabsiisaa turan akka komiitti dhiyaachuun warshichi akka cufamu taasifamee ture. Dhimma kana ilaalchisuun OMN bakkichatti argamuun komii hawaasaa fi rakkoowwan uummanni naannoo sanaa himatan bifa gabaasatiin hojjetaa tureera. Haaluma kanaan miidhaalee fayyaa daa'imni qaama hir'uu dhalachuu fi qulqullinni naannoo faalamuunfaa sababa keemikaalota warshaalee sana keessaa ba'aniin uumamaa turanis kaampaaniileen yeroo sana turan hawaasaaf eeggannoo dursaas ta'een beenyaa barbaachisaa kaffaluu dadhabuu isaaniitiif akka cufaman taasifamuun yaadannoo yeroo dhihooti. Biiroon albuudaa fi enerjii Oromiyaa komii hawaasaa fi dhugaawwan qabatamoo sanneen giddu galeeffachuun dhaabbilee naannoo sanatti oomisha albuudaa irratti bobbanirraa hayyama fudhatee ture. Ta'us garuu tarkaanfiin kun ji'oota 11 booda deebisee diigamee akka ture himam jiraatan godinicharraa Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbise. Kaampaaniin Midrookis ta'e warshaan albuudaa Adoolaa waggaa 3 dura bakkatti deebifamuun haala duraa caalmaatti hawaasa naannoo sanarratti miidhaa dhaqqabsiisuu itti fufee jedhu. Kun kanaan osoo jiru akkuma Oromoon cittoo irratti fanxoo jedhum sanichim dhukkubni kan biraa ammas dhalatee jedhu jiraachonni kaampaaniin ormaa kan uummata keenya diinagdee keessaa dhiibbatu sun osoo himatamuu kaampaaniin maqaa Oromootiin socho'u haaraan naannicha buufatus gocha ulfaataa fi yakka kan Medrock qaqqabsiisaa tureen ol kan raawwatu tumsaa dhaabbanni jedhamu yeroo ammaa kana hawaasa dararaa jira jedhu maddeen. Godina Gujii aanaa Gawaayuurraati haalli jiru tumsaa wal qabatee baay'ee rakkisaa akkuma isin dhageessan sanii yeroo ammaa kana dhaabbanni tumsaa albuuda dhaabamuuf jedhee nama hedduu hidhiisutti jira. Yeroo kana abbootii bichaa yookaan ooyiruu lafdanii qaban dabalatee dureeyyiin godina kana keessa jiran kan daldala albuudaa irratti bobba'an himaataawwan Jiraatonni aanaa Waayyuu akka Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti manichim gandoonni hedduun qabatam albuudni lafa keessa jira jedhuun waan qabamaniif namuu qe'ee fi qabeenya isaarraa akka buqqaafamu taasisaa jira jedhuun hawaasa qe'ee fi maasaa ofirraa buqqaafamu kanaaf beenyaan tasmaa kaffalamaa kan jirre kan himan maddeen dhaabbanni tumsaa jedhamu kan mootummaa waan ta'eef lafa mootummaatti beenyaan isiniif kaffallu hin jirum deebii jedhu qindeessota irraa isaaniif kennamuu himum. Abbootii qabeenyaam ijaarsam IMX fi qonnaan bultoota hojii gurgurtaa fi albuuda baasu
baasurratti hayyama qaban kan dhalattoota naannoo sanii hedduus gabaa keessa baasuuf hayyamni irraa guuramuu akkasumas gariin immoo hidhamuu isaanii maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork garas irraa dubbise kunniin himanii jiru. Dhalataan naannoo sanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise akka jedhutti kaampaaniileen hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii godinicha keessa jiran hedduun hawaasa naannichaaf eeggannoo taasisaa hin jiran jedha. Dabalatas dhalattoonni fi abbootiin qabeenyaa Oromoo naannichallee diinagdee kana keessatti akka hin hirmaanneef gara mana hidhaatti guuramaa jiru jedha. Qorannoon seera qabeessaan godhamin adoo waan tokko koreen irraan dhaqqabin murteen utuu hin dabarin irra deebiidhaan eeyyama isaa haaromfatee waggaa 3 duuba gara horiitti deebi'ee albuuda lagasanii Midiroof baasaa jira. Tumsaan immoo haaratti ijaarame haaraa ta'ee dhufee saamicha albuudaa wal fakkaataa dhaabbanni Midirookii fi Adoolaa Goldi Enterpiraayizing kanaan dura naannolee sanatti godhaa turan irra deebiidhaan raawwachiisaa fi gara uummataatti gadi dhufee jira jechuudha. Dhaabbileen sun yeroo dhufanitti kana dura dhaabbileen dhufan sun karaa seera qabeessaan caasaan dhaabbatee qorannoon godhamee dhufanii qotan yooma qotanii jechuudha warri akka Midirook warri akka Adoolaa Enterpiraayizing sun fa'a. Kun immoo dirqisiiseetuma humnaan kan kooti jedhee kan kiyya jedhee namni natti dubbatu hin jiru jedhee maqaa Oromootiin dhaabbadhe waan ta'eef namni natti dubbatu hin jiru jedhee tumsaan qonnaan bultoota maasaa isaaniirraa kaasee fichaa isaaniirraa ari'ee horsiifata bulaa loon isaarraa bobbaasee kaan hidhee warra daldaltoota warra albuuda sochoosan warra albuuda naannessuu fi akkanumallee immoo albuuda qotuuf oomishuuf dandeettii qaban hunda biyya keessaa ari'ee kaan baksee abbootii qabeenyaa gara 40 ta'an godinicha keessa ari'anii amma yeroo ammaa kan magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessa faca'anii jiraatu jechuudha. Warri kun immoo hidhamanii hidhaa jiru. Maatiin akkas godhanii jiran. Tumsaan humnaan ta'ee jedhee qotachaa jira. Nuti akka Oromootti nuti Oromoo taanee akka Oromootti qabeenyi kun qabeenya Oromiyaati. Qabeenyi Gujii qabeenya Oromiyaa guutuu fi fayyaduu danda'udha. Qabeenyi biyyaati. Hin qotamee hin jenne. Karaa seera qabeessaa waan dhufan hin qaban. Kaasaan uummataaf kafalame hin jiru. Ittiin himamti. Kanaaf qonna hin jenneen humnumaan dhufaniituma maquma Oromoo qabaaf ta'ee tumsaan uummata achirraa godaansisee lafa san dirqiidhaan qotiisaa fi itti seenee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Maddi OMN kun akka himutti waggaa tokko as aanaa Adoolaa keessatti qofam sababa hojii Midrookitiin lubbuun namoota 21 darbeera. Lubbuun namoota darbeem hawaasni hedduun buqqaafamus garuu kaampaanichi bu'aa miiliyoonotaan argate gabaasuun alatti dhugaa hawaasaa kana hubatee rakkoo furuuf fedhii hin qabaanne jedha. Doolara Ameerikaa biiliyoona 175 buufadhee jira jedhee tajaajilli oduu Reewaazeemaa reediyoo oduu hojjetee fi ture jechuudha isaaniif warra Midrookiif. Isaan garuu waggaa tokkoon dhiiban kanatti doolara Ameerikaa biiliyoona 175 buufanni haa jedhan malee nama 21 ajjeesanii jiru nama numaatii isaanii beeknu jechuudha. Waggoota fuulduram yakki maqaa albuuda baasuutiin Oromiyaa kutaalee garagaraa keessatti raawwatamuun qabsoo fi aarsaa uummata Oromootiin dhaabbatus yeroo ammaa kana maqaa afaan Oromootti jijjiirrachuun yakki hojjetamuutti deebi'ameera jedhu maddeen gabaasa OMN hanga ammaatti argateen abbootiin qabeenya fi jaarsoliin biyyaa yakka kana balaaleffachuun iyyatan namoonni 40 ol hidhamanii jiru gariin immoo gara magaalota birootti baqatanii jiru. Aanaa Sabbaa Boruu Oddoo Shaakkisoo Aagaa Waayyuu fi kan kana fakkaatan keessatti uummanni akka maqaa hojii albuuda baasuutiin isarratti raawwatamu kana mormuunsaa akkuma dhagahame raayyaan ittisa biyyaa heddumminaan achi buufachuun kaampaaniilee uummata saamaa jiran kanaaf eegumsa gochaa jira jedhan jiraattonni. Mootummaan yakka kana akkaataa lamaan raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen namoota yakkicha morman maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhutti moggaasuun hidhuu fi ajjeesuun garii immoo hojii misooma biyyaa dura dhaabbatan jechuun buqqaasuu fi ari'aa jiraachuus maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork garas irraa dubbisee himanii jiru. Dhimma kana ilaalchisuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti qindeessa fi walitti qabaa koree dhaabbata tumsaa waliigalaa kan ta'an obbo Soorii Caalchisaatiif OMN bilbilee Godina Gujii keessatti dhaabbanni tumsaa namoota hedduu beenyaa malee buqqaasaa jira, gariin hidhaa jira, abbootii qabeenya Oromoo irraa immoo hayyama daldalaa fuudhaa jira jedhu isarratti baalaansi gochuu fi komii hawaasaa kana maal jettu isin akka qindeessaa koree sanaatti? Ani kanan ni beeku dhaabbanni akka jedhamu akka dhaabbata tokkotti eeyyamada tokkotti qaqqabuun beeka. Kana alatti immoo ani dhimmi keenyas baay'inaan isa miti akka koree keenyattis tumsaa wajjin wal qabatu hin qabu akka kaampaanii tokkotti kaampaanii tokko kan hordofnu malee. Qindeessaa koree dhaabbata tumsaa ta'uu keessan kan dhageenya dogoggoraadha inni. Obbo Soorii Caalchisaa dhugumatti koree tumsaaf qindeessaa ta'uu amananis
dhimmi komii hawaasaa kun nan ilaallatu jechuun bilbila nurratti cufanii jiru.